kaleessa waa'ee kireemii tokko isinii hojjedhee ture. Kireemii akkaataa rifeensa keenya istireetii ittiin goonu jechuudha. Har'a mootuu qibaatiiwwan sirriitti haalan akkam malee isin barbaachisu isinii dhiyeessa jechuudha. Qibaatii kana yeroo dheeraan itti fayyadamee jira jechuudha. Akkas gara waggaa lamaatiif qibaatii baay'ee na fayyadee jechuudha. Faayidaan isallee mataa mantaa qabu ka jennuun jechuun caafirraan lakkulee qabu jechuudha. Rifeensa saniif kokonaat ooyiliin baay'ee anaaf na fayyade jechuudha. Akkasuma namoota baay'ee YouTube irratti argitan namoonni baay'ee waan kanarra hojjetanii jiru jechuudha. Arabiffaanis ta'e Ingiliffaanis ta'e jechuudha. Googilii keessa immoo seentanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Namoonni barbaadan faayidaa isaatii fi miidhaa isaa jechuudha. Tokko miidhaa hin qabu jechuudha. Naachuraalii 100% yoo bittanii jechuudha. Orjinaala isa ta'e san ani kun Ameerikaadha jechuudha. Kan hin bite garuu Axxaar irraa bite jechuudha. Axxaari jechuun boota kosmootiksiin itti gurguramu jechuudha. Bakkee meeshaa bareedumsaa yookiin Axxaari jechuudha. Gatiin isaa garuu baay'ee guddiidha. Garuu immoo faayidaan isaa akkasumas yoo itti fayyadamtan baay'ee faayidaa irraa argattu jechuudha. Qibaatiin kun rifeensa bichaaf miti. Kan inni barbaachisu qaama keessanillee qaamni keessan qaama goggogaa qaama uumamaan qibaatii hin qabne yoo ta'e hattaan fuula keessan waanuma feetanuu fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Keessattuu bakkee fakkeenyaaf harki keenya kun asiin ni jira. Bakkeen kunniin ni gurraachaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo meeshaa dhiinu ta'ee wantoota adda addaatiin jechuudha. Yoo fayyadamtan isa kana jechuudha. Kokonaatii kana baay'ee faayidaa irraa argattu jechuudha. Qibaatiin kun matallee dheeressuudhaan mataa kee ka caccabillee ni sirreessa. Keessattuu amma kireemii kaleessa sanii gadhiisisuun inni keemikaala waan of keessaa qabuuf keemikaala sanillee akka rifeensi keessan isin jalaa hin miidhamne yookiin akka isin jalaa hin caccabne akka immoo daran isinii dheeratullee yoo barbaadan kokonaatii kana fayyadamaa jechuudha. Ani kana Axxaarii yoo deemtan jechuudha. Bakkuma kamuu jiraadhaa Dubaayin Kuweetiin bakkuma kamuu haa ta'u Arabiffaan Axxaara jedhama. Boota Axxaar yoo dhayxanii bittan waan orjinaala argattu jechuudha. Gatiin isaa baay'eellee ta'u garuu faayidaan isaa baay'ee jechuun qaama keessanillee fayyadamuu ni dandeessu. Moisturaayizii waan barbaadan jechuudha. Fuula keessaniif torbanitti akkas osoo baay'isuu baattanii baay'ee bareeda jechuudha. Ani torbanitti yeroo tokko fayyadama jechuudha rifeensa kiyyaaf. Fakkeenyaaf amma dibadhe sa'a 8 bichaa tursiisee achiin booda ni dhiqadha. Aygas illee ammallee torbeen itti deebi'a jechuudha. Gatiin isaa widdiidha garuu namoonni tokko hin jaalatan ta'a jechuudha. Qibaatii akka guyyaa 2-3 ofirra tursiisu ani baay'ee hin jaaladhu. Ani waan ofii kiyyaatti fayyadamuun isinii garuu namoonni tokko haga torbee 2 namoonni tursiisan ni jiru. Ani immoo tursiisuu hin danda'u jechuudha. Uumamaan waan hin jaalanneef. So inni tokko kana jechuudha. Kokonaat ooyiliidha. Pikcharii isallee isiniif hin kaa'aa jechuudha. Inni biraa mootu abukaadoodha. Abukaadoo ooyilii hundaayyuu jechuudhaan 100% naachuraalidha. Kan hin bite Axxaar irraa bite isinitti mul'ata jedheetii yaada. Isa kana jechuudha. Ana kana sadiin walitti makeetiin dibadha jechuudha. Yeroo kamuu xiqqoo labbi godhaa jechuudha. Ni oo'isa yookiin bishaan oo'aa fiddanii bishaan oo'aa keessa sinii wayiitiin haa ta'u waan shaklaa ta'e wayiitiin bishaan oo'aa keessa kaa'uu dandeessan yookiin immoo maayikirooweefiin yoo jiraate maayikirooweefii keessatti ni oo'istu jechuudha. Qibaatii yeroo kamiyyuu osoo oo'ifne baay'ee gaariidha yoo rifeensa keenyaaf fayyadamnu jechuudha. Immoo rifeensuma gubbatti dibuu osoo hin ta'in rifeensa addaan baafnee qodaa keenya irratti osoo dibne jechuudha. Ka qodaa keenya irraa fedhuma irratti caafii rifeensa keenyatti irratti jechuudha dibuudha qabna. Yeroo dibdan immoo zim jettanii akkanumatti osoo hin ta'in seeraan addaan baaftanii akka bakkee hundaa wal ga'utti dibuudha qabdu. Isa kana kaastar ooyil jechuudha. Kaastar ooyiliin kun bilaak kaastar ooyilii Jamaayikaa illee ni jira. Garuu ani ka gurraachaa sun bilaak kaastar ooyiliin inni kan oo'ifame jechuudha. Kun immoo kan hin oo'ifamini hunda isaatu jechuudha. Qibaatii kana sadiinuu qaama keessanillee yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha. Kaastar ooyilii namni hin beekne hin jiru. Kaastar ooyilii jechuudha. Qobboo zayitii qobboo isa jedhamu sanii kun qobboo na fakkaate afaan Oromiffaatiin. Kun immoo abukaadoodha. Akkuma beektanii abukaadoo namni hin beekne hin jiru. Zayitiin kun waan baay'eef akka sirriitti filatamaa ta'e inni beektu jechuudha. Namni hin beekne hin jira jedhee abdiin qabu. Qeensa keetiif nyaaraaf waan baay'eef jechuudha.
qaama kan kee kan dhodhooyeef wantoota baay'ee si gargaara jechuudha. Kaastar ooyilii namni hin beekne hin jiru. So isa kana sadiin ani walitti makee dibadhaa jechuudha. Yoo argadhellee zayit zayituunii jechuudha. Zayit zayituunii mana nama hundaa jira. Zayit zayituunii illee itti dabala jechuudha. Yeroo tokko tokko zayit simsim illee jechuudha. Zayit simsim jedhama. Isa illee itti dabaluudhaan fayyadama jechuudha. Yeroo baay'ee kaa rifeensa kiyya naa fayyade irra caalaa kokonaat ooyilii kanneen sadiin jechuudha. Qibaatiiwwan kanneen sadiin baay'ee tokkoon jaaladhe anuu kiyya baay'ee na fayyade. Keessattuu warra Afrikaa hundaafuu zayitiiwwan kun zayitii sirriitti daran malee barbaachisaa ta'e jechuudha. Nama Afrikaa ta'e kamiyyuu jechuudha. Nama mataan isaa goggogaa ta'eef jechuudha. So isa kana ani kan hin fayyadame waan hin fayyadamee faayidaa irraan argatiin tokko gongumaa isiniif hin himu jechuudha. Kana naa hubatuu qabdu dhugaan isiniin jedha. Ani waan nan fayyadin tokko namaaf gongumaa himuu hin barbaadu. Yookiin yuutuubii argadhee maallaqa ittiin argachuuf jedhee waan sobaa tokko akka isiniin dhiyeessine asumaan naa hubadha. Inni biraan mootu isa kanaan fayyadamaa jechuudha. Rifeensa keessan keessa hin jira haala kanaan jechuudha. Yoo argaa jiraattan amma bishaantu keessa jira isinumatti argisiisuuf jecha qaawwa isaa kana hundaanuu jechuudha. Ilkaan isaa kana yoo argaa jiraattan ilkaan isaa kana hundarraanuu qaawwa qaba qaawwa xixinnoo jechuudha. Rifeensa keessa seensisuudhaan haala kanaan dibuu ni dandeessu jechuudha. Akka bakka hundaa wal ga'utti jechuudha. Achumaanis misaajillee ni gootu jechuudha. Yeroo baay'ee mootuu rifeensa keessa yoo filtan akkanumatti zim jettanii gubbarraa gadi jalqabuu qabdanii addaan baastanii caafirraa jalqabuu qabdanii jechuudha. Yeroo baay'ee rifeensa kamiinuu numaa jechuudha. Mataan kee maaliif hin dheeranne mataan kee maaliif akkana hin taane jedhan namni baay'een jechuudha. Garuu mataa keessaa yoo gizee shaaworii fudhattan bishaanuma jalatti jiiftanii filtanii jechuudha. Dogongora akkasii anillee godhaa ture. Garuu namoota barsiisan baay'ee irraa waan baay'ee baradhe jechuudha. Yuutuubii kanarraa isuma dhugaan isiniin jedha. Rifeensa keessa yoo filtan jechuudha. Mee fakkeenyaaf ani rifeensa kiyya waan isinitti argisiisuu hin dandeenye fi amma rifeensi keenya asirraa jira haa jennu gara kanarraa jalqabu akka tasa gubbarraa gadi jalqabuu hin qabdu jechuudha. Asirraa jalqabuu qabdu jechuudha. Caafirraa suuta jechuudha. Saniinuu hundaa walitti qabdanii osoo hin ta'in akkatti humnaan osoo hin ta'in addaan baastanii jechuudha. Daran haga kana haala kanaan xixiqqeessitanii jechuudha. Ammallee paartii kana yoo fixxan akkasumatti ol deemaa haga asii dhuftu jechuudha. Haala kanaan filuudha qabdu malee irra nama gadi hin jammarina please. Jechuun rifeensi dhugaan rifeensi baay'ee jechuun baay'een jaaladha rifeensa. Yaa rifeensi mootu dubartiidhaaf bareeduma isii jedhamaa mitiire saniifuu jechuudha. Haala kanaan fayyadamuudha qabdu jechuudha. Waan dhageettan tokko immoo hojiirra oolcha isiniin jedha. Amma eessatti tarra ani yeroo baay'ee jechuudha qibaatii kanas fayyadameen ture. Garuu hair cream jedha inni jechuudha. Yeroo shaawarii fudhadhu shaawariin booda jechuudha. Maal akka ta'e bichaan maqaa isaan beeku garuu an isa kana fayyadame jechuudha yeroo dheeraa. Amma kun gara sadaffaati moo gara afuraffaati. Fakkeenyaaf yoo qibaatii kana dibadhee istushwaarii fa'aa godhu rifeensi keenya jalaa hin ciccitu jechuudha, hin miidhamu. So akka kireemiti garuu inni faayidaa isaa garuu an faayidaa isaa irraa argadheen jira jechuudha. Namni mucayyoo wayii arabaati irratti hojjattee isa kana fayyadame jechuudha. Gara isa kana sadii moo akkamiin fayyadame garuu ana baay'ee na fayyadee jira jechuudha. Kabiraa isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha rifeensa keessan irratti jechuudha. Yeroo kamiyyuu rifeensa keessan gogaa kaayuu hin qabdan gongumaa jechuudha. Ani yoon dhiqadhee geesse qibaatii isa yoon dhiqadhee ofirraa geesse illee isa kanan fayyadamaa jechuudha. Inni kunillee jechuun rifeensi kiyya yeroo hundaa akka laafaa ta'ee na taa'utti jechuudha. Akka hin goggoone qodaa rifeensa kiyyaati irratti osoo hin ta'in kan fayyadamu rifeensuma kiyya noomaan irratti fayyadamaa jechuudha. Fakkeenyaaf rifeensi keessan namoonni rifeensi keessan mantaa qabuuf jedha kuni. Namni rifeensi keessan jechuun lakkulee isa caafirra addaan rifeensummaan nama kamiituu hin qaba jechuudha. Nama Afrikaa ta'e isa kanaafi jechuudha ka rifeensi keenya akka hin guddanne godhu. Yoo argaa jiraattan isa akkana jiru kana jechuudha. Rifeensa nama akkana jiru. Rifeensa nama akkana jiruuf baay'ee akkanatti deebisaa jechuudha. Argitan isa kanaafi inni kun garaagarummaa qaba jechuudha. So rifeensi keessa yoo akkana caafirraan bakka lamatti gadi qoodame yoo jiraate qibaatiiwwan akkanaa kana osoo fayyadamtanii baay'ee bareeda. Qibaatiin kanarrallee daran wuddii ta'ellee faayidaa isaallee akkasumatti daftanii argattanis ni jira. Picture irratti isinii kaa jechuudha. Kaampaanii isa shaampoo ni qaba.
kaampaanii shaampoo kanaa jechuudha. L'Oreal Paris isa kana jechuudha. L'Oreal Paris kaampaaniin kana jechuudha. Qibaatii ta'ee, tireetmentii ta'ee, kondinisharii ta'ee, maaskii ta'ee, waanuma ta'e jechuudha. Moistiraayizii ta'ee kan rifeensa keessaniif kaampaaniin shaampoo kana baay'ee tokkoof filatamaadha. Kaampaanii akkasumas beekamaadha jechuudha. Akkasumas tiriismii kanas jechuudha. Tiriismii akkamii garuu waan isaan beeku. Shaampoon kunillee kan hin fayyadame jechuudha yeroo dheeraa. Shaampoo isa kanaa fi isa kana jechuudha waggaa dheeraan fayyadamee jira already haga biyyan baa jiru kana kanniin fayyadamee jira hattaan haga biyya galee isa kana fayyadamee jira jechuudha. Biyyas ni jira shaampoon kun sirriitti baay'inaani. Isa kana garuu hin argine ani koosmootiksiiwwan baay'ee keessa soqee inni kun sirriitti jira jechuudha Itoophiyaa jechuudha. So Itoophiyaa garuu wanni hin jirre hin jiru, wanni hunduu ni jira, maallaqatu hin jirre malee. So shaampoon kun keessattuu nama rifeensi isaa goggogaa ta'een arabiffaanii nama rifeensi isaa goggogaa ta'aa jechuudha. Rifeensi isaa goggogaa ta'ee fi rifeensi isaa walitti caccabaa akka rifeensa keenyaa jechuudha. Rifeensa xankaarraaf ni fayyada jechuudha. So namni beeytanis dubbisuu ni dandeessu asirraa. Arabiffaanis ni jira, ingiliffaanis. Na shaampoo kana lamaanii jechuudha kan sirriitti jaalladhu. Bantiilleen hin jira. Bantiin shaampoollee mirxiidha. Garuu inni hundi tokko miti jechuudha. Yoo argitan L'Oreal Paris haala kanallee ni jira jechuudha. Kararii kanallee ni jira. Kararii baay'een jira jechuudha. Kaampaaniima tokko kararii kanallee ni jira. Kararii kanallee jechuudha. Kanaan dura fixee jira. Itti fayyadamee jechuudha. Turee itti fayyadamee turee jechuudha. Kana so inni biraammoo amma shaampoo tokko dhufee jechuudha. Shaampoo kana Roomaan irraa hojjetama garuu shaampoon kun illee baay'ee bareeda jechuudha. Isas yeroo tokko itti fayyadamee jira. Baay'ee bareeda keessattuu rifeensa caccabuuf jechuudha. So amma kanan isin argisiisee jira. Shoodar shaampoo namni hin beekne jiru. Shoodar shaampoon kan inni fayyadamuuf namoonni baay'een kan isaan fayyadamaniif irra caala namoota rifeensi isaanii foroforii qabuuf jechuudha. Foroforii qabuu fi namoota rifeensi isaanii jechuun maal kun foroforii jedhama miira Oromooffaan. Namoota rifeensi isaanii foroforii qabuu fi namoota qodaan hin jira miti yeroo tokko buqqeen nama tokko yookiin shaampoo yookiin bishaan wanta adda addaatirraa quunca'eef wannoo jedhuufi jechuudha. Kuni baay'ee gaariidha jechuudha. Namoonni rifeensi keessan akkasii isin jalaa ta'e foroforii waan adda addaa qoshashaa waan adda addaatiif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu shoodariin kan naana fi leemuun irraa hojjetamu jechuudha. Loomii fi naana irraa kan hojjetamu jechuudha. So isa kana qibaatiiwwan kanneen fayyadameen ture ani takka nan fayyadamne jechuudha. Qibaatiiwwan kunniin takka nan fayyadamne jechuudha. Dhugaan isin himaa takka faayidaa isaa irraan arganne zim jedheetumaani malee takka waan inni na fayyade tokko hin jiru jechuudha. Akka mataa kiyyaatti namni baay'een itti fayyadamaa jirtu I think garuu waan takka faayidaa isaa waan takka irraa hin arganne jechuudha. Qibaatii kanneen dibataan ture dura. So isa kanas baalziinii kanas dibadheen ture gizee baay'ee takka faayidaa isaan irraa argamne jechuudha. Garuu qibaatii makkamiyyuu jechuudha. Qibaatii ayinataa tokko haga dibattan osoo qibaatii ayinataa 2-3 qabaattanii walitti miiksii gootanii asirraa xiqqoo osoo fayyadamtanii baay'ee gaariidha jechuudha. Ani qibaatiiwwan kaawwan yoo fayyadamu yeroo tokko jechuudha. Torbanitti alka tokko haa ta'u, torbaniin keessatti guyyaa 2 haa ta'u, qibaatiiwwan kana itti dabaluu walitti miiksii godhee ni dibadhaa jechuudha. Maaliif kisaaraa jechuudha waan biteef akka hin banne waan barbaadeef jechuudha. Daabir amlaa jechuudha. Daabir amlaan kunillee baay'ee bareeda. Inni kun kanneen irra jechuudha. Dhugaa baatikaawwan kanarra daabir amlaan baay'ee bareedaadha jechuudha. Akka hindii so isa kanneen jechuudha kan hin fayyadamee irra. Kabiraan mootuu yeroo kamiyyuu jechuudha rifeensa keenyaaf baay'ee sirriitti barbaachisaa akka ta'e tireetmentiidha. Tireetmentii hot oil dry mask jedha jechuun namoota rifeensi isaanii goggogaa ta'eef jechuudha. Kuni baay'ee daran barbaachisaadha. Yeroo kamiyyuu rifeensa keessan dhiqattanii shaampoodhaan dhiqattanii yoo kaatanii
haga daqiiqaa 10 haga daqiiqaa 15 isa kana itti dibdanii feestaala wayitiin ta'ee waan fooxaa oo'aa bishaan oo'aadhaan gootanii fooxaa jechuudha. Rifeensa keessan martanii akka istiimii godhuudha qabdu jechuudha. Yeroo akkamiyyuu akka hidda rifeensa keessanii isiniif jabaatuuf jechuudha. Erga kan ofirraa dhiixaniin booda suuta jechuudha. Suuta jettanii rifeensa keessan filatuudha qabdan malee osoo shaampoodhaan dhiqataa jirtan gonguma hin filannaa jechuudha. Isa kana dibdanii eega daqiiqaa 15 haga daqiiqaa 20 haga daqiiqaa 10tti turtanii ergasiin booda filatuu ni dandeessu jechuudha. Kunniin jechuudha baay'ee shunkurtii qullubbii adiirraa ni jira, qullubbii diimarraa ni jira, abukaadorraa ni jira, paappayyarraa ni jira. Wantummaan inni irraa hin jirre hin jiru. Kana oliveerarraa hin jira. Kanniin fayyadamuudha qabdu jechuudha. Akka irraa fayyadamtan baay'ee abdiin qaba. Irraa fayyadamtan jedheetiin yaada. Inni kunillee hin jira, oliveerallee jechuudha. Isa kana haarawamaa baay'een fayyadamne keessattuu amma yeroo OA kanaaf baay'ee barbaachisaadha oliveeraan jechuudha. Isa kana fuulafis ni fayyadamtaa, rifeensafis waan nu barbaaddeef ni fayyadamtaa jechuudha. Ani garuu amma OA waan ta'eef sirriitti OA waan ta'eef fuulafillee akka buguriin waan ta'e adda addaa finiiniin fuula kiyya irratti hin baane jecha isa kanneen ni fayyadama jechuudha gizee OA kana. Namni yoo uf jaalatee uf ankabaakabee akkasuma nama birallee jaalataa jechuudha. Dirqama jalqaba uf jaalachuudha qabdu. Maaliif hojjettu? Maaliif hojjedhaa? Maaliif maallaqa fidaa? Maaliif dadhabaa jettee of gaafatte deebii isaanii argattaa jechuudha. Namni tokko wanni dadhabee hojjetuuf ufiif jechuudha. Waan hundaa dursa dura uf keessan uf jaalatuudha qabdu jechuudha obboleewwan tiyyaa. Kunniin warra shamarran bichaaf miti warra dhiirallee akkasuma jechuudha. Ati yoo jiraatte ati yoo wanti kee hundi yoo nagaa ta'eedha achiin booda wanni hunduu ka dhufu. Eenyumaafuu jettanii gadi uf qabuudha hin qabdanii jechuudha. Ni beekaa wanni biyya baaniif hojjannee nama ta'uu fi jijjiiramuu fi garuu akkuma jirutti kun hunduu ta'e garuu mootu of eeguun qaama keenya eeguun wanna rabbiin nu uume eeguun. Waan tokko waan noollee miti waan saalallee miti waan mootu nama yookiin abdii nama kutachiisullee miti jechuudha. Kanaaf hojii keessanillee hojjeta wantoota kanallee godhuudha qabdu jechuudha. Guyyaa guyyaa hojii keessan hojjettanii ooltanii dadhabdanii yoo galtan akkasumatti isin jettanii rifeensa keessan martanii rafuu ofirraa osoo hin ta'in wantoota kanneen fayyadamuun akkuma isin soorata barbaadan akkuma isin bishaan barbaadan akkuma isin waan hunda barbaadan qaamni keessanillee ni barbaada waan ta'eef qaamni keessanillee haqa isinirraa qaba waan ta'eef akkana godhuu qabdu jechuudha. Yeroo kamiyyuu mootu yeroo hundaa bishaan dhuguu hin dagatinaa. Bishaan waan hundaafuu utubaa waan hundaasi. Bishaan jireenya keenya keessatti bishaan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef bishaan sirriitti dhugaa jechuudha. Sirriitti dhuguudha qabdu haga dandeettanii. Kana har'aa wanti hin qabadhe isinii dhiyaadhe. Komentii jalatti naaf barreessaa, na jajjabeessaa, maatii naaf ta'a, namoonni sabiskiraabii nan godhinillee naaf godhaa, sheer naaf godhaa, viidiyoo tana hiriyoottan keessan biraaf naaf gahaa, na jajjabeessaa. Namootuma kamiyyuu haa ta'u warra yuutuubii hojjetan warra haarawaa dhufaa jiranillee Oromootii jajjabeessaa bira dhaabbadha. Biyya teenyallee rabbi biyya nagahaa nuuf haa godhu. Warroota hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran kanallee rabbiin furmaata isaaniif godhee gara biyyaa haa galchu. Viidiyoo tana haga dhumaa dhageeffadha. Namoonni jechuudha amantaa keessaniin warra hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiru kanaaf biliis du'aa godhaa fi sagalee ta'aa fi bakka jirtanitti waliin gahaan isiniin jedha. Baay baay galatooma.